Akkan godhu dhabee yaadni na dhamaasa of keessa deeffadhee hafuura qubaasa yaadni kiyya gareef hin galle caalaansa naaf hamseese yaa rabbi sumarkata. Diriidhaa keessatti anaafonni akkanaa haaraa miti. Okay, sanka dhimma itti hidhamtee fi waan itti hidhamtee guuturaa guutuutti ni beekta san rakkoon qabu. Sannamuu ni beeka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota arsiyaasa konaa dhuf baga nagaan dhuftanii nooraa isiniin jennee jirra. Way good mamadochi wal fixanii feemasochi wal fixanii dhukkee walirraa kaasanii ani kan na dhibu waan kana keessa waa argatanii murtii guutuutu waa argatamoo jaafitu waa argata. Maadri takka jaafarii takka murtii guutuu fayyadamuun hin jiru. Yeroo garii wanti akkanaa kunni uumama. Fakkeenyaaf nama ganda ofii nama biyya ofii irra darbanii irra dubbatu yeroo garii mootu nama tokko osoma inni gaarii jiru irratti duulu amma kun ilachuu fakkeenyaaf tokkoffaa jechaadha. Tokkoffaan murtii guutuunillee waan jedhu beekan isaa na hidhanii akkana na godhanii hidhaan ani haaraa miti ani ijoollee gandaati miti ani ijoollee federaalaati injiraa mire uf jajuun tokko injirtii mire akkas jedha. Eeshi haa ta'u ka inni ijoollee federaalaati ijoollee gandaati miti jenne ayyee jaafin immoo waan irratti hidhamteef sanni beektaa ganda guututu beekaa nama hundatu beekaa jedhaan. Eeshi beekan jechaadha. Waggaa tokko hidhame jedhee waggaa tokko yaani namni tokko jechaadha badii tokko malee tariitii ni ta'allee nama akkamiiti reessuni namni badii malee hidhamullee jira biyyattii keenya keessatti hin jiru jechuun hin danda'amu. Garuu darbee darbeeti malee nama badii qabutu hidhama jecha nama badii qabutu adabama jecha tokko kana inni lammataan mootu jechaadha. Fakkeenyaaf ani fakkeenya kana kamitti fudhesin fakkaate asiin dura ijoolleen jimmaadha yeroo wallagga akkasitti dhumaa jirtu yeroo wallagga fixaa jiranii amma biyya isaanii seene malee rakkoon kuni yeroo sanitti biyyi isaanii wanta kanaan argine maalii waboo maal jedhan kunillee hin jiru. Biyyi isaanii baay'ee dhibbatti nagaa yeroo akkasitti wallagga dhumee arsiin dhumee maal jedhu nagaa amma hunoo isaan jalqabaa jira jechaadha. Yeroo sanii ijoolleen jimmaa maal nu gooti isinitti fakkaate abiyyirra as gortee ijoollee wallaggaa kana arsii kana yeroo akkasitti ummata arsii kana fixaa jiranii akkasitti bakka nurra dhuftee injiraa miree abiyyiif dubbattee numiite keessaa hanga ammaa kan sammuu kiyya keessaa baduu hin dandeenye mucattii tokko maal jette ol baatee laayivii gubbatti laayiviin tala tokko gubbatti maal na godhanii haatitti laayivii gubbaa jirtu sunillee jimma tan gubbaa ol baate sunillee jimma kiroomii wanti liinkii keessa walii erganii ol baasanii ana ol baasuu didanii anjala san ta'a duratti dhufanii takkatu jawaariin arrabsuu jalqabe. Takka jecha achi ammallee takka maqaa jijjiirate abiyyiin arrabsuu jalqabde osoo akkasitti wal arrabsanii amma takka ol baate gubbatti ol baate isin ijoolleen arsii jette isin ijoollee arsillee ta'e wallaggas ta'e biyya hunda maqaa dhooftee jimmaa dhala waan ta'e abiyyiin maqaa dhayuu jette abiyyiin maqaa saatuu dha'uu fi wadda'attanii wudu'a gootanii maqaa isaa dha'uu qabdan jette. Jechattiin sun akka malee yaani bakka nu maraachite ani hin beeku ani baay'ee anna maraachite ijoollee hiriyoota kiyyaa jiranii ijoolleen dhiiraa wayii lama isaan itti yaamee fide tokko baalee ijoolleen sun lachuu baalee itti yaamee fide ani akkasii sanitti afaan jabaadhee arraba jabaadhee jecha san jechuun hin dandeenye tokkoffaa immoo ol na baasullee didanii ijoolleen lamaan sun hin dhufte. Wallahi wabillahi dhukkee irraa kaasan hatta deemtee keessan ka baalee sanitti ati arsiidhaa miti baalee lolaan jiru abiyyi maatu singee waan arsii jettee mucaan jecha baalegee jedhee arrabse bakka amma booda silkii kiyyarratti ookee dhooftee jennaan murda karaa seenuu jedheen irraa dhaabbattee innaa ijoolleen sun hunduu amma baay'ee miidiyaa irraa baddee jirti. Tun biyya galtee tun silaa takka yeroo saniin dhibamti mucoon suni beekan fayyitee fi fayyinesiin beeku. Hundumti sunuu miidiyaa irraa baddee jirti. Dagmoo kan nama ajaa'ibsiisu mucattii gaafsan akkas jettee dhiyoo sana maatii isii jalaa nama ajjeesan. Laal maatiin isii jalaa waraanuma mootummaatiin nama ajjeese argite maal jedha yeroo garii
الدنيا دوار جدا دنيا توني نمر فمتي إمو ربين جتشالا ربيني والله أولي بلوس وان أتي نمرتي لا نمرتي دبيادي ربين سيدي بسو إسان أولو مالف جنانيني أما جولين كون كوال أباني في وان كدير أرقيتا إيفي تريتي وان كون أكانتا إيفي إسان أما فكينيا في ما تسان قلشي إني نمتش كوني إنت أجر إيتي سيرا يرو أما أنقو ساتور كاقبا كايمي لفا وان إني لفا كاي تأوف الأبو تريسولا ما تسان قلشي ما تولي دبرساني ولتي رفاني ولا الرفسو يوكا والتوكو والكيكو نسان قاي كان أما جولين سنغاف ساني مجأيون سني جولي أرسي والله مجأون تكفانتي ولقا أباسي هادسي obboleewwanisii maatiisii guutuu jala ajjeesan yeroo san mucoon akkasitti ibiddisii bilbilaa jiru kuni maal jetteeni dhageettaa jetteen maqaa mucayyoo sanii yaamte dhageettaa jetteen keessi kiyya haga gubataa jiru anaa fi rabbitu beeka jetteen waan an dhandhame kana rabbiin si haa dhandhamsiisu jetteen biyyuma ambaa taatee osoo biyyatti hin galini waan an dhandhame kana jetteen si haa dhandhamsiisu rabbiin jetteen subhaanallah hunoo amma dhiyoo tana feesbuuk irratti kaboottuun arge dura obboleessa isii waraana oofuuf fuudhanii obboleessin dheessu abbaan itti gadi bahee abbaan ajjeesanii obboleessan ajjeesanii diraan nama birallee faamiliidhaan fakkaatee nama sadii bakka tokkotti jalaa du'an kana garuu miidiyaa irratti ol hin baafne argitanii wanni asii nama tokko irratti yaaddu rabbiin immoo deebisee imasiif galcha wallahi zajaan arraa oolteen bultu turullee jecha rabbiin gara galchulleen ima galcha namni tokko yoo afaan guuttatee namaa waa jedhu namni tokko yoo afaan guuttatee waan arge namatti dubbatu kuni gaarii miti hamma fedhe haa ta'u hanga fedhe wanti haa ta'u namni tokko homa fedhellee yoo ta'e afaan guuttateetiniin afaan guuttatee akkasii abalu akkasii jechuu mannaa yoo wanni sun isaa ta'e fudhatu yoo isaa hin ta'in garuma ofii keessatti callisu maaliif jennaan irra caalan namaa jedhani irra caalan namaa yoo waan dubbatu dhabe nama callise an fakkeenya fi irra caalan namaa yeroo dallansuu yeroo maalii nama of gadi qabe jechaadha nama ani akkana ani goota jedhu osoo hin taane ani beekaadha ani gootaadha osoo hin jenne fakkeenya fi yeroo tokko jechaadha wanti humnaa olii sitti dhufaami yeroo sani caalaa namaa ta'u ufate of gadi qabdee callisuu qabda inni biraan mootu fakkeenya fi jechaadha fakkeenya fi namni hedduun jecha bakka miidiyaa kanarratti homa arge gadi albaa oola homa arge haasaa sila beekamtii arganne sila nama hedduun nu dhagaa sila nama hedduun nu laala maaliif barbaachisa kun bakka waan khayrii qabu waan gaarii yoo dubbattuun dhagee in qabdu miti callisi akkasina ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam waan gaarii waan dubbattu yoo hin qabaatin callisi jedhan maaliif jennaan dubbattee nama mufachiisu manna erga waan gaarii nama gammachiisu hin qabaanne callisi kalaas garuma keetti taa'afu jecha akkasii amma mee jarri kuni wal fixaa jiranii dhukkee walirraa kaasaa jiranii namni hagana gagga'u kuni joollee miti nama guddaadha mee maal godhanii waa'ee biyyaa akkana ta'ee akkana kennee akkana godhe yeroo ammaa kana isa to aangoo harkaa qaba akka fedhetti ashkarakkaru maftuun adal yani inni yeroo aangoo ofiitti fayyadamii yoomitti fayyadama gaafa kaanii gaafarraa akka itti fayyadama aangoon ka isaati habibi kan kennee kan fudhatee akka fedhe haa godhu fakkeenyaaf nama hedduu fakkeenyaaf mee fagoon deemnu Adaanachiin kun intala Arsiiti intala Arsii Asakooti sanuu dhalattuu Arsii aanaa Asakoo buttaatti dhalatte isiin kun amma faamiliin isii baadiyyaa san keessa hin jiran ammallee karaa jechaadha karaa Adaamarraa qaxxitaa biyya isaanii keessa baahee Harargetti fidu karaa sanii gaafa carraan sun bahu biyya keennan ba'e biyyaan itti dhaladhe iddoon itti dhaladhe aanaan itti dhaladhe isiin immoo erga kantiibaa taatee qabatte aanaa kennarraa jijjiirte aanaa ofiitti goote karaa aanaa ofiitiin keessa qaxxaamuree akka achiin Harariin seenu jecha karaan isiniif galee namni yoo aangoo ofiitti fayyadamii yoo fayyadama am fakkeenyaaf maatiin isii tokkichi aanaa sanii keessa hin jiran sassaabdee fudhattee jirti kaan Finfinnee galchite kaan Adaamaa galchite kaan bakka adda addaa galchite inna yoo aangoo san ammatti fayyadamii yoom itti fayyadamtan naate inde erga aangoo argattee itti fayyadamee waan si fayyadu hojjedhu khalaas waan biyya fayyadu yoo hojjetu dadhabre namni gariin waan ufis fayyadu hin hojjetu waan biyyas fayyadu hin hojjetu amma yeroo kana osoo ajandaa haga kana godhatanii daa'imatti dhiyoo tana gudeedamte daa'imatti waggaa meeqatti daa'imatti waggaa 7
daa'imatti waggaa 7 gaafa intalti eevaniin suni gudeedamtee jette miidiyaa guutuu socho'e. Even afaan Ingiliffaatiin jettamu afaan Oromoo jettamu afaan Amaariffaa jettamu afaan beekan hundaanuu miidiyaa guutuu socho'e. Gaafa garuu mucattiin Simboon kuni haati isii rakkattuudha. Gaafa intalti Oromoo kuni gudeedamteetiin duutu gudeedamuu bira darbite rarraasanii ajjeesanii uf rarraafti. Daa'imni waggaa 7 akkamitti uf rarraafti jedhanii haasa'anii ajandaa saniin godhate. Eenyu ajandaa godhatan? Booniyyeen qullaa baafte, booniyyeen itis okay jette, itis normaal jette. Namni marruu amma barreessee barreeffama fi maaliin goolama itis normaal. Bakka yaani gowwaaf warqanni waan qabee gadi hin dhiisu jedhe Oromoon. Miidiyaa sanarratti bakka wallaahi ijoollee Oromoo kana mee warra soddaa fi Oromoo wal bira qaba laala. Oromoon asumatti wal hasaddi, asumatti wal qeexi, asumatti wal arrabsiti, asumatti gadi wal garagalchiti, asumatti nama du'e kana nama qabrii keessa jiru aalima guddaa gadi garagalchiti, nama du'e kana beeka. Maalibboo isinii wallaahi alazim yeroo tokko yoo laalanii Oromoo tanaayyuu soo ta'uu baadhee nama jechisiisa. Safuun beekanii dhalaan keenya safuu wallaaltee akkuma argite haasofti, akkuma argite godhatti. Bakka yaani even faamiliin amma fakkeenyaaf ani jecha takkatti afaan kiyyarraa baatu kana osoo aabboon kiyya dhagaanii hangamitti qaanaan ani intala kiyya agana guddise, ani intaltii akkanatti kashlabbee godhee guddise jedhanii taasisan. Maaliif jennaan akka mammaaksa Oromootitti ijoolleen guddisa baddee namaan jedhani. Laal akkas jedhan duraan yeroo nu waa'onni jennu tun isa guddisa badde jedhan laal siif galee. Kanaafuu guddisa badde sayyoo jedhanii haadhaaf abbaan keemee hammamitti dhaga'ama. Isaan ni beekan ka jabduu cimtuu gaarii namaa godhanii si guddisan. Ati yoo kana dhabde mee maal jedhama? Wallaahi yaani dabbiraal baqa muluma nama jibbisiisa. Miidiyaa kanaayyuu isaaniif jechuun dhiisan malee. Amma yoo soba jedhanii ilaalan mee eega baqa ajandama soqan homa xiqqishuu sanirratti baqa. Akkas ta'ee akkana ta'ee kana fidee namni tokko ilma namaa ta'ee jette mucayyoon kun ilma namaa ta'ee kan dogoggore hin jiru. Dogoggore badii kiyyaaf immoo rabbii kiyya gaafadhaa jette naman gaafadhu. Innaa kanuma isin qabattanii rarraasanii ol baaftanii gadi buustanii baqa ajandaa biraa dhabdanii isima taate. Wallaahi ijoollee gara biraatirraa gara islaamummaa dhufte osoo ajandaa godhatanii irraa haasa'uu baattanaan gara kiyyaanatti tola. Maaliif jennaanini ilmi namaa tokko kan dogoggore hin jiru. Ambiyootinuu nabiyyootinuu hin dogoggoranii. Kana inshaallah rabbi sin haa qajeelchu, rabbi nullee haa qajeelchu. Bilis Oromoo tastakaakkala.